Hidhattoonni Finxaaleeyyii Fannoo Godina Wallagga Bahaatti sochii uumameen aanaalee garaagaraa keessatti gara magaalaa Naqamtee taasisuun danqaa jiraachuun jiraattonni dubbataniiru. Misooma kooriidarii magaalaa Adaamaa hirmaannaa uummataatiin hojjetamee tajaajilaaf qophaa'uun himameera. Muummeen ministeeraa Dr. Abiyyi Ahmad nama karaa nagaan dhufee seeraa fi sirna kabajuu yoo jiraate araaraaf qophii osoo hin taane waliin hojjechuufis qophii jechuus ibsaniitti jiru. Bakka jirtanitti nageenyi kennaa isin haa ga'u jecha akka molta hordoftaa fi daawwattoota qaroo miidiyaarraa oduu guyyaaf qindeeffadhee isinitti himaa kan gara olitti isinitti hime hangafoota oduuti amma gara bal'ina oduu keenyaa isin dabarsa. Hidhattoonni Finxaaleeyyii Fannoo Godina Wallagga Bahaatti sochii uumameen aanaalee garaagaraatti gara magaalaa Naqamteetti taasisan danqaa jiraachuu jiraattonni himaniiru. Jiraattonni yaada isaanii kennan aanaalee godina Ayyaanaa, Kiraamuu, Immatuu fi Horroo Limmuu fi Limmuu Galiilatti sochii geejjibaa gara magaalaa Naqamteetti taasifamu sababa hidhattoota Finxaaleeyyii gufachaa jiraachuus dubbataniiru. Hidhattoonni Finxaaleeyyii hawaasa nagaa fakkaatanii godinicha keessa qubatanii jiran imaltoota ukkaamsuun mallaqa guddaa gaafachuun ibsaniiru. Imaltoonni irratti immoo haleellaa bananii lubbuun namoota darbaa jiraachuus eeraniitti jiru. Sababa kanaan immoo uummanni karaa nagaa magaalaa Naqamteetti imaluu dhabuun eeranii konkolaachiftonni sodaa nageenyaaf jecha karaa sanaan irraa akka imaluu hin dandeenyes ibsaniiru. Mootummaan humna guddaa bobbaasee hidhattoota kanneen akka adamsu kan gaafatan jiraattonni warreen hidhattoonni seeraan alaa hidhatanii gaafa kana nama nagaa yeroo biraa immoo hidhattoota fannoo ta'anii sochii hidhannoo kana akka irraa hiikus gaafataniiru. Karaa tokkoon immoo nama nagaa fakkaatanii karaa biraatiin immoo hidhattoota nageenyaa uummata balaa irraa buusuun hin ta'u kan jedhan immoo jiraattonni yaada kana hidhattoota Finxaalii kanaafis warra dhiyoo jirus mootummaan seeratti akka dhiyeessuu qabus himaniitti jiru. Misooma kooriidarii magaalaa Adaamaa hirmaannaa uummataatiin hojjetame tajaajilaaf qophaa'uun himameera. Kantiibaa magaalaa Adaamaa obbo Haayiluu Jaldee misooma kooriidarii kun miidhagina magaalaa Adaamaa magaalaa walitti makamtuu guddifachuu qofa otoo hin taane kutaalee hawaasaa hunda ilaalamas jedhameera. Misooma kanaan dhugoomsa keessatti hirmaannaa uummataatii fi olaanaa akka ta'e kantiibaan magaalaa Adaamaa obbo Haayiluu Jaldee ibsaniitti jiru. Hojiiwwan misooma kooriidarii kun immoo bakkeewwan bashannanaa adda addaa daandii biskileetii fi mana fincaanii kan of keessaa qabu akkaataa jireenya jiraattota magaalattiif mijatutti kan hojjetame ta'us eeraniitti jiru. Muummichi ministeeraa Dr. Abiyyi Ahmad namni karaa nagaan dhuftan seeraa fi sirna kabajuun yoo jiraate araara qofa osoo hin taane waliin hojjechuufis qophiidha jedhaniiru. Muummichi ministeeraa Abiyyi Ahmad qaamni karaa nagaa dhufe seeraa fi sirna kabaju yoo jiraate araara qofa osoo hin taane waliin hojjechuufis qophiidha jechuun warreen nu faana araaramuufis jedhan akka hin araaramne qaamni godhaa jirus akka jiran eereera. Ministeerri muummee ibsaa kanaan kan kennan walgahii idilee lammaffaa bara hojii shanaffaa guyyaa kaleessaa geggeeffame irratti gaafii fi ibsa miseensota mana maree bakka bu'oota uummataa irraa ka'ameef yeroo deebii kennanidha. Ibsa isaatiin immoo biyyoonni Itoophiyaa dhabdoota taatee akka jiraattu miila lamaan akka hin dhaabbanne barbaadanii fi irratti hojjechaa jiraachuu yeroo jiranitti immoo lammiilee Itoophiyaa kana adda baasanii beekuu yoo hin dandeenye galtee siyaasaaf qofa fedhii fi gaafii diinaa dabarsanii yoo kennan nageenya guutuu fiduunis rakkisaa ta'us ibsaniiru. Biyyoonni Itoophiyaa miila lamaan akka hin dhaabbanne barbaadan lolaan akka nu injifachuu hin dandeenye ni beeku. Humna Itoophiyaa inni ergamtoota ergaa jiruu fi beekaa ergamtoota garuu adda addummaa humna utaalee as dhufuu akka hin dandeenye beekaa jiraachuus ibsaniiti. Qarqara Keeniyaatti xayyaarri namoota 12 qabatee deemaa ture kufee caccabuun ibsameera. Xayyaarri namoota 12 qabatee balali'aa ture Kuwait Kuweel kan qarqara Keeniyaatti argamtu kufee caccabu abbaan taayitaa aveeshinii biyyattii beekseera. Xayyaarri kun magaalaa qarqara galaana Keeniyaa Daayinii jedhamturraa gara riizoortii paarkiitti taphataafis osoo balali'aa jiru kufee caccabu abbaan taayitichaa siviilii aveeshinii Keeniyaa himaniiru. Xayyaaricha keessa kan turan immoo turistoota ta'uu maddi oduu tokko kan himan yoo ta'us immoo miidiyaaleen Keeniyaa bakka xiyyaarri kun itti kufetti caccabee xiyyaarichaa fi gubataa jiru agarsiisaniiru. Ejensiiwwan mootummaa bakka xiyyaarri kun itti kufee caccabee dhaqqabanii balaa kanaafis sababbiin maal akka ta'e miidhaa qaqqabeefis qorataa jiraachuus himaniiru. Haaluma kanaan immoo Ruutersii fi CNN dabalatee miidiyaaleen kanaan lubbuun namoota 11 darbuu gabaasanitti jiru. Mootummaan UK kola galtoota hoteela keessaa akka hin jiraanne gochuuf baqattoonni dhibbaan lakkaa'aman kambiiwwan waraanaa keessa qubsiifachuuf jedhaniiti jiru. Marii adeemsaa fi jiru kun iddoowwan lama kan addaan baafaman yoo ta'us immoo
tokko Istookalaandii keessa yoo ta'u immoo kaan ammoo kibba Ingilaand keessa kan dhiirota 900 qabachuu danda'u akka ta'es gaazexaan Taayim gabaaseera. Ministeera muummee UK Starmiin ministeera hajaalaa biyya keessaa fi ministeera ittisa kaambiiwwanii waraana dhimma kanaafis ooluu danda'an akka addaan baasanis ajajaniiru. Kolagaltoonni hoteela keessaa akka hin turre gochuufis mootummaan biyyattii kan waadaa seene yoo ta'u immoo godaantota hoteelota fayyadamummaa biyyattii paawundii biliyoonaan lakkaa'aman kafalchiisuun dabalataan dhimma ijoo hariirota godaantota mormisiisaa ta'us himameera. Yeroo ammaa kana kolagaltoonni 32,000 ta'an hoteela kan jiraatan yoo ta'ullee bara 2023tti immoo 56,000 ture irraa kan baay'ee hir'ise yoo ta'u immoo isa bara darbeerraa ammoo 2,500 dabaluun himameeti jira. Humni galaana Ameerikaa bidiruuwwan qoricha sammuu nama hadoochan fe'atanii jedhee 4 haleelluun lubbuu namoota 14 darbuun ministeerri ibseeti jira. Ministeerri raayyaa ittisa biyyaa Yuunaayitid Isteetsi Piinti Heeger akka jedhanitti haleellaan kun immoo galaana Paasifiikii keessatti raawwatamus ibsaniiru. Humni galaana Meeksikoo ammallee bidiruu kanaan barbaadaa kan jiran yoo ta'us immoo qarqara galaana Paasifiikii Akapuluu irraa maayilii 400 fi kiiloomeetira 643 fagaatee kan argamu ta'us himameera. Haleellaa yeroo dhiyootti galaana Kaaribiyaanii fi Paasifiikii keessatti raawwatame ajaja pireezidaantii Doonaald Tiraamp kennan ta'us himameera. Haleellaa kanaan hooggantoonni naannichaa fi ogeeyyiin balaaleffataniiru. Paantaagoon immoo taatee kana daldala qoricha sammuu nama hadoochuu waliin wal qabsiisee haleellaa naannoo sanatti raawwatame seeraan ala jechuus qeeqeeti jira. Miseensonni koongiraansii paartiilee lamaanii Dimokiraataa fi Riippuublikaa irraa gaafii kaasuus jalqabaniiru. Gama biraatiin immoo pireezidaantii Meeksikoo Kilaawudii Shaampuun gocha kana halaniiti jiru. Waliigalteen idil addunyaa hundi akka kabajamu barbaanna jechuunis pireezidaantichi eeraniiru. Walumaa galatti dhimma baatii hagayyaa irraa eegalee haleellaa Ameerikaa Kaaribiyaanii fi Paasifiik keessatti raawwatamu lubbuun namoota 57 darbuunis himameera. Obomboleettiin jabaan Jamaayikaa uumame sigigii lafaa lubbuu namoota darbuun himameeti jira. Obomboleettiin kun obomboleettii Mallisaa jedhamuun kan beekamu yoo ta'us immoo kaataagorii 5 jedhamee galmaa'eeti jira. Obomboleettiin kaataagorii 5 hircimii humna guddaa qabuu fi isa dhumaa yoo ta'ullee qilleensa sa'aatii tokkotti kiiloomeetira 253 ol ta'a jechuunis himameera. Kaataagoriin 1 jedhamus humna obomboleettii isa guddaa aanaa ta'us ogeeyyiin himaniiti jiru. Jaamaayikaatti sigiga lafaa lolaa fi miidhaa balaa geggeessee jiraachuus himameera. Namoonni miliyoona 1.5 ol miidhamuu himameeti jira. Dhaabbanni meeteoroloojii addunyaa qormaata balaa jaarraa kanaa Jaamaayikaatti rukutus labseeti jira. Giddugalli obomboleettii biyyoolessaa Ameerikaas lammiilee Jaamaayikaa akka of eeggatan dhaamaniiti jiru. Mallisaan rooba cimaa dambii obomboleettii fi qilleensaa fidaa jiraachuus himaniiti jiru. Seenaa Atilaantik keessatti obomboleettiiwwan barbaadaman keessaa isa tokko ta'us himameera. Obomboleettiin qilleensaa sa'aatii tokkotti hanga kiiloomeetira 300 ta'u piik gochuus danda'a jechuunis gabaafameera. Waraanni Suudaan magaalaa Elfaashir humnoota deeggarsa saffisaa jala deebisee qabatee jiraachuun himameera. Ajaja waraana Suudaan kun waraana isaa magaalaa dhihaa Filnaashir jedhamtu dhuma haftee keessaa bahuu isaafis humni deeggarsa saffisaa magaalatti to'achuu isaa mirkaneessaniiru. Jeneraal Abdul Fattah al-Burhaan haasaa televezyiinii taasisaniin akka jedhanitti sirna balleessuu fi ajjechaa lammiilee nagaa ittisuufis jecha kan bahu ta'us ragaasifameera. Hooggantoonni naannoo waliin ta'uudhaan namoota nagaa fi jiraattota magaalattii hafan badii isaa irraa eeguu fi bakka nageenya qabutti akka geessan waliigaltee irra ga'amus ibsaniiru. Dhaabbanni mootummoota gamtoomanii guyyoota darban keessatti miidhaa raawwatamaa ture kaasuun namoonni nagaa karaa nagaan akka socho'an gaafataniiru. Magaalota qabaman keessa magaalota gurguddoo naannoo sanaa keessa darfamu keessa jiraachuudhaan hunda akka to'atu taasisuu isaa yoo ta'us immoo bulchiinsa wal fakkaatu magaalaa guddoo Daarfur kibbaa Naayilitti cimsee himameeti jira. Egaa hordoftoota fi daawwattoota Qaroo Miidiyaa irraa oduu guyyaaf qabanne kana fakkaata. Oduu waliin kan isin faana ture Misraa Bayaanii qophiin afaan Qaroo Miidiyaa irraa itti fufuu gamoo kootiin guyyaa gaarii.